kabajamtoota fi daawwattoota keenya egaa guyyaa irraa kanallee duraan dursee baga gara chaanala keenya nagayaa fi kabajaan dhuftan isiniin jenne. Har'aan tana yoo rabbi fedhe sagantaa akkaan oo'ituu fi akkaan barbaachistuu taate tokko inshallah qabannee isin dhiyaannee jirra. Haga sagantaa keenya isa dhumatti akka nu wajjin taatan asuma isin affeerra kabajaa fi jaalalaan nu wajjin tura isin jechuu barbaanne. Egaa guyyaa irraa kana keessummaa addaa wahii qabannee isin dhiyaannee akkuma argaa jirtan kana keessummaa keenya keessummaa kabajaa maqaa isaallee egaa isaanumaan ifaa ibsaniiti achitti wal baratte waan taateef namni kun nama ajaa'ibaati aga tokko muuxannaa imala seenaa yookaan immoo taariika waan nu goonu kana keessa ittiinillee bohaaraa ittiinillee bashannanaa akkasuma keessaallee waa barataa waa hubataa siinqii waan isin barbaachisu keessaa fudhata imala gaarii akka nu wajjin tursiisan asumaan isin affeerra. Egaa duraan dursee Munashid Abdul Karim baga nagayaan gara chaanala keenyaa guyyaa irraa kana kabajaa fi jaalalaan nagayaan bakki dhaloota kiyyaa mootu balee yookaan immoo baleetti dhaladhee naannoo Harotaan jechuudha. Ammaaf garuu magaalaa Gooroo keessa jiraadha. Barataa kutaa 8ffaa barana kutaa 8ffaa eegala. Akkuma isin jettan ijoollee baay'eetu waliin taanee muhaadaraa irratti akkasumas yeroo adda addaa yeroo muhaadaraa wayii jiru ganda irratti nu waamanii akkasitti waa barreessine akkasitti dhiyeessinaa isinillee sanuma jalatti nu gartan jechuudha. Saha waan dansaa maashaallah. Akkasii amma fi Abdul Karim barataadhaa gara tokkooni waan gaariidhaa gara Rabbi galmaan hagayu. Gara biraatiin mee Abdul Karim duraan dursee fakkeenyaaf nashiidaa garaagaraa fakkeenyaaf amma Jamaalii Gasgaarii fa'a nu sattarii simatu sattarii nashiidaa jettu sana fakkeenyaaf gizee to baay'ee ka muhaadaraa amba walitti hin buustu gizee baay'ee argee daawwadhee jira. Mee osoo waan san achi ittiin tarii duraan dursee nashiidaa kana jaalachuu akka ati jaalattu nashiidaa fakkeenyaaf kaasita islaamaa kanneen dhageeffachuu akkasuma qoma qabachuu waallaa yoo miti akkasii miti qoma qabachuu waallaa yoo miti wanni waan kana akka jaalattu si kakaase wanni jiru jiraata ammoo. Sirriidha. Nashiidaa amma sheettamam tana yeroo dhaggeeffadhu akka nashiidaa raayyaa yookaan immoo nashiidaa kaamil kanneen baay'ee Mikaa'el fa'aa jechuudha. Nashiidaa akkanaa tanniinitti natti hin jabaatu inni. Maaliif akka wayii natti fakkaata kan karoora addaatiin baase yookaan immootu marru waloloo osoo ta'u kun immootu dhaaba akka godhaa deemu natti tolaayyuu. Karoora isiin ittiin kaayamte ittiin nazamamteetu akka mishaa jechuudha yaani takallufan qabdu. Amma nashiida yoo natti fakkaata akka waan wanni wayii natti fakkaata jechuudha. Natti toltee hibziin isiitu baay'ee hin barreessineyyuu fakkeenyaaf amma assalaamu alaikum jedhee yeroo jalqabu jechoota assalaamu alaikum jalqabe san geessee ammallee assalaamu alaikum jedhee waan jalqabuuf anilleen assalaamu alaikum takka qomatti qabadhee san jala haffazee eega haffazee qabadhee beeka assalaamu alaikum biratti ta'ee akkasitti haffazee jechuudha. Maashaallah. Assalamu alaikum didaa yaa baale fakkeenyaaf anam haqiiqatan agasirra ofee beeku garuu mee ati osoo achi hin tarin dura nashiidaa Jamal Gasgaarii sheettamaam jechuudha tamaamii Gasgaarii nashiidaa kana malee ammoo nashiidaan ati qomatti seef goote yookaan ammoo qomatti qabdee jirtu ta'uudhaa fakkeenyaaf jiraata. Nashiidaan ima jirti. Tanamallee ma jirti ta'uu barreessinillee ijoollee waliin taane Adam Abdushee akkasumas Hussein Gazaalii waliin taane tabarreessinillee jirti baay'ee barreessine garuu immoo gadi dhiifnu amma gadi dhiifnillee jirti ammatti haala yerootti wal qabatee waan rakkoteef ma jirti. Garuu waan barreessitanillee qabdan jechuudha. Hin qabne. Maashaallah asumaanu kan inshallah gara fuulduratti waan isin barreessitanillee yoo rabbi fedhe zanaa goonee istuudiyoodhaan dhiinee gara keenyaan qilleensa uummata biraan isin ga'uuf asiin nulee waadaa isin galla fayyaa nageenya haa jiraatu. Egaa daawwattoota keenya amma yaadni keessan gara nashiidaa sanitti nu dabarsii namni kun haa jedhuuti achirratti nu laallaa yookaan achirratti ittiin bohaaraa jechuun keessa waan hin oolle. Egaa mee nashiidaa keessa nashiidaa Jamaalii Gasgaarii kana yaadni sheettamaam Gasgaarii Jamaal jedhaan baay'inaan inni sheettamaam jechuudha. Nu sattarii simatu sattarii masa dureen akkasitti mee nashiidaa kana gaa akka bilbil waltajjiirra gootu san gaatti nuu godhi daawwattoota keenya maashaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya rabbi ya bari nuti araramii kee maqaan gaffaarii nu sattarii simatu sattarii nu sattarii simatu sattarii. Assalaamu alaikum ummata gaarii. Ummata kanani yaa ummata gaarii yaa ummata hin qabne nabiin keenya hurii yaa ummata waliin saffaa ta'uu dawrii isin wayaa adii laakinaa turii rabbi beeka zambii baay'ate quturii
سامونا توبة مكوري كرانا بالربي نؤجج أنقوري ودين كنا غنا بدي تفكوري سيسي كنا نفوض المامنا كبري أجتنو كبنا كريم كري مغايا ركنا مغايا شبري مغايا مدما مغايا غرغري جرر غامبيني مالكنا كبري كانت أزر يودي دفري يوندي دنيا كربتي أسراري نتيني نجتين بوين هجري يوم أسقمني كنكي دوفي مسكري كجتون انجرونا باسي أسدري متى في تفون دابو تري تري يوتي سنبيوت فأوليوت دوري لمن الملك جدا واحد القهاري نمني توكو سادي بينك نوري يا بوليس كودي سيجي بربري كرا ربي مليم باسو سبري وما فيت فيجي وان فيت جرجري هل كان يفيقو يا بطس أيري واجيني نفتو ما ساكي أسمري همتو نسمريني أسمرت خيري نمني مودا ديمتو بافتي وراهوري غافي سرانو دو وان فيت نقوري حجان قرأتني ديمت شيكا غري الله أكبر ارتكاد إنسان بيت مستري الله أكريت قلتو ميوف مرامري هم تتبايت زبان الآخري والربية بيران ننجد هيريري مشركا ننجد نتيكو تسيري أكان جدني سيد البشري قبر ما ربي رب ما قبري لا لا بنيتي مسلمي بكاري نستري سيبات ستاري نستري سيبات ستاري ما شاء الله ما شاء الله شبير نقول يا والله كون كنا فكاتا سبحان الله والله عجيبة وان نكون واسلا دران درا في سنرا ورابا موتو أبانا جري يا داري ميون هوني مالفي وكل ميسر نمني مرتي والرب سالا في سي سموتي قبضة والرب سالا في سجدة نما كيسنا هم هاسو دير هاسو ومنتاني حفظوا ما جرى ما يسوي كيستي nama tokko ka weellu yookaan waddeen munkaraata waan haraama irratti nama kakaata qoma isaa guutteerra nama haqqeen garaa isaa guuttee wayyaa jedhanii beekta. Wanni keeriin ammoo sammuu tantee guutee fakkeenyaaf wanni diinaa tokko ilaalchi diinaa tokko jechuun sheeraan kaan ta'uu fayyada sammuu tantee guutuun waan akkaan barbaachisaa kullu inaa hin bimaa fi weelkan maltiyyuu waan isa keessa jiru nama haraabsaa jedhan daawwattoota kiyya namni marti waan sammuu isaa keessaa qabu namaa kenna. Yeroo amma an kana jedhu jechuudha namoonni hedduun ijoolleen yaada yeroo kennan maaliif kanuma jettaa waan namaa maa jettaa ofii hin barreessitu kan namaa maa jettaa yeroo baay'ee akkas jedhu haa ta'u malee anillee yeroo san deebii namni isaaniif kennu dura kanarratti leenji'ee yookaan immoo sheettamaamii kana waan akka malee jaaladhuu fi akka malee jaaladha waan ta'eef namni waan onneen isaa keessa jirtu haasaa waan ta'eef namni waan qalbii darrabni haasaa waan ta'eef sanirraa akkasitti namoonni hedduun yaada akkasii kennan jiru warroota akkas jedhan saniifillee qophaa'ee jira anatti akka barreessee jira isinummaan nurraan fagaatina ramadaan irrattu dhufu kan irrattu inshaallah rabbi fedhe gadhiifna inshaallah fayyana kenna jiraatu achiinuu eedaniyyuu inshaallah asmaanuu yoo rabbi fedhe boriiftaan keessa guyyaa firii kitaatanitti laaltanis inshaallah nashidaa tana irra deebinee bifa addaatiin istuudiyoo galchinee daawwattoota keenya biraa yoo genne baay'ee tokko dansaa jedhee yaadaan. miti inshallah guyyaa firii qabdanitti naa bilbiltanii asumaan isin raafuunee na isinii gaya sun isa san fakkeenyaaf duuba mee nashidaa jamaalii gasgaarii hagana gaa maashaallah gaflaanuu irraa kaaftaniini sheettamaam jechuudha ammallee sheettamaam illee rabbi asumanuu haa alaalamuu jannata rabbi haasensu umri isaa rabbi haadheeressu nama jira akkasuma atillee fayyanaga rabbi siyaa kennu nashidaa biroo irraa hoo yookaan ijeetu ataatu yookaan tana biroo ataatu nashidaa qabdi asumaan iyyuu keessa nu bahi jechuu barbaanneeti fakkeenyaaf. waan bara inshallah keessa baana kanama waliin barreessine waliin gurmufne jechuudha isiis illeen biqiloonni har'a warri lafaa dhuufaa abdii boruutii kanaaf itti fufaa biqiltoonni har'a warri lafaa dhuufaa abdii boruutii kanaaf itti fufaa laalimee hubadhu jireenya addunyaa kaayoo maal godhanne karoorfannee teenya guyyaani madarbaa hin beeknu godhayna har'uuma ol ka'ii maateetta fageenya kan hadha baratee bor addunyaaf iifaa abdii boruutii kanaaf itti fufaa baay'ee yeroo illee maasha Allah wallahi dansaadha. يعني تنام غير كيسن انت دوفا كيسن يچو ولي تبدي جولي ولي بريسي سايبو قبلني تون تا سايبو كيساني وجين كوب كيسني اكن يرتي توني سدان
Egaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya haga ammaan wajjin turuu keessanii baay'ee tokko qolatoo jechaa sagantaa keenyallee gara xumuraa irraan geenne jirra. Kasi wajjin tursiisii taasisaa jiru akka isaatii kanatti anu bulee keessan Albaa Huseenii fi akkasuma Munashid beekamaa fi jaalatamaa Munashid Abdul Karim jechuudhaan kan beekamu akkuma maqaa isaanii